سنتبيني جرا اساتو يوميلي نافجرتا فنبونا يوباتي قلتولي سملكين كورا برنا برن جيدا كيف أنت اللين يا شيتا قنا يا هندي كجلي أين بجاننا بدأتو وهالي لالسيتو قودنا نفتاتي دقلي Ashama harkafune daawwattoota Forex Entertainment nageenyi keenya kan kabajaaf jaalala wakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu egaa torbanitti al tokko kan isiniif dhiyaatu sagantaa keenya Forex irraa dhama wallee akkuma beekamu dhimma artistootaatiin wal qabate kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha keessummaawwan artistootaa akkasumas immoo walleewwan haarayaa fi walleewwan kanaan dura dhimma aartii Oromoo keessatti gadi fageenyaan kan irratti hojjennu ta'a jechuudha sirboottan haarayaa baanis cancallee kan isin biraan geenyu ta'a hadhammoo sagantaan keenya keessummaa tokko qabannee dhiyaanneeti jirra keessummaa keenya kana waliin turtii gaarii akka qabaattanu abdii guddaa qabna waan ta'eef hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtanu kabajaan sinaffeerra egaa daawwattoota keenya keessummaan har'aaf qabannee dhiyaanne nama weelluu aartii afaan Oromoo keessatti nama yeroo dhiyoo kana aartii Oromoo keessatti makatee sirboottan baaqee adda addaa hojjechuudhaan keessatti haala yeroo irratti kan xiyyeeffatu hojjechuudhaan nama beekamuu fi amma immoo dhiyeenyuma kana keessa baatii tokko hin guunne torban lamaan sadan kana keessa albama tokko hojjeteeti jira jechuudha. Albama isaa kana keessatti wanti adda ta'e guutuu Oromiyaa aadaawwan akkasumas sirboottan amma akkasumas sirba kalaqa mataasaa of keessaa qabu hedduu kan of keessatti hammate keessatti ammoo audio qofaan osoo hin taane kiliippiidhaan hojjete sirboottan kana hunda albama yeroo jalqabaatiif kiliippiidhaan hojjetame keessaa isa tokko jechuudha. Egaa weellisaa Muhammad Zubeer baga nagaan dhufte waamicha keenya kabajjee. galatooma isinis waan miidiyaa kanarratti na affeertaniif hedduun galatoomii saaqatillee baga nagaan nu eegdan. Namoonni hedduun Muhammad Zubeerin namni sin beeku sirba kan kee jalqabaa sana ilma kee jalqabaa jechuu dandeenya abbaa giddii jedhaniiti namoonni hedduun kan si beekanu abbaan giddii kun akkamitti moggaa'ame kana dursa nuuf himi. Yaa abbaa giddii muuziqaa tiyya jalqabaa irratti achirratti walaloo san keessatti leencootu barreesse leencoo gammachuu barreesse walaloo sana lamuun sobeene abbaa giddii wal sossoboo bultee dubbii fiddi ka jedhu jira achirraa fudhatamtee anumatti deebitee anumatti moggaafamtee yeroo sana gaa anumatti deebisan. Yaa abbaa giddii mata duree sirba kee jalqabaa sanarraa sanbooda maqaa masoo kan keetii ta'e amma namni Muhammad Zubeer yoo jedhan ati yoo wallaalte fakkaata jechuudha nutis hin beeku namoonni hiriyoottan kee ta'an abbaa giddii jennee si waamna waan ta'eef dubbii keenya irratti sirba sanarraa haa kaanu otoo gara sirba sanaa hin seeniin duratti abbaan giddii yookaan Muhammad Zubeer eessatti dhalatee guddate? Abbaan giddii magaala Jimmaa Oromiyaa keessatti magaala Jimmaa naannoo Faranjaraadaa sanatti dhaladhee elementarii illee hirmaataa timirti beetii mana barumsa hirmaataatti baradhee qeeraattiin baradhee haayiskuulii baradhee achi booda yuunivarsiitii Jimmaa keessa faarmaasistiidhaan eebbifameetiin tajaajila mootummaallee eegumsa fayyaa magaala Jimmaa buufata fayyaa isa Faranjaraadaa jiruuf isa haayirtuu jiru jara kana keessatti mootummaa tajaajila mootummaan irraa eegu amata 5 tajaajileetiin Jimma gadhiisee bahe.
asitti dhaladhee asitti hin du'u jedheetiin bahe. Egaa tajaajila mootummaan sirraa qabu kan mana barumsaa keessa yuunivarsiitii keessatti si barsiisee liqaa kan kee ofirraa buustee gara hojii kee idilee yookaan jireenya kee idileetti dhufte jechuudha. Hojjetaa mootummaa turte waan ta'eef hayyee guddaa galatoomi. Abbaan Giddii osoo gara aartiitti hin dhufiniin duratti akkuma tikaaste faarmaasistiidhaan kanatti eebbifamte biyya adda addaa keessa deemte biyya ofii keessa osoo hin taane amma kanatti jiraattu biyya Dubaay keessa biyya Dubaay maletti biyya biraa jiraatte beektaa? Itoophiyaan alatti Emiraatii malee bakka biraa jiraadheen beeku. Lammummaa biyya biraa qaba jechuunoo? Innis akkanumaan naa kennan malee ani hin qabu. Waan hawaasni akkanumaan sii kenne jechuudha. Yaa nama hedduutu akkasumaan jedha. Yaa namni hedduun akkati lammummaa keessatti biyya Siwiidin kana lammummaa biyya Siwiidin waan qabdu akkatti qabdutti beekama. Nutis akkuma kanatti beekna. Kana ifaa gochuudhaaf jedheen gaaffii kana si kaase. Hayyee guddaa galatoomi gara albama kan keetti deebi'uudhaan duratti akkamitti gara aartiitti seente? Gara aartii kana ijoollummaarraa kaasee fedhiin qaba ture. Garuu waa hedduutu tokko amantaan si qaba, maatii si qaba, achiin immoo barumsa irran ture. Hadha bor gadhu osoon sodaadhu osoon akkas jedhu tumani itti dhiisee gara Dubaay dhufe jechuudha as ga'e. Erga Dubaay dhufe booda akka carraa ta'ee seenaa Salamoon walitti dhiyaanna akka malee. Yeroo si mana hidhaa keessa jirtuun as taa'eetiin gaafadha ture. Achi booda gaafa sana gaaf tokko cal jettee na laaltee hin dandeessaa garuu naan jette hin dandeessaa yaali naan jette. Hayyee jedheeni turee ka'een booda kana murteesse maalirratti murteessee yeroo Jawaar Harargee deemee simannaa tokko godhanii fi achi booda Arsii deemee gara Jimmaa deemuudhaaf karoorfatu amma namtichi kun yoo gama sana deeme muuziqaan qabsoo afaan Oromoo afaan Jimmaatiin hin jiru. Vaayiraalii bahee kanan arge hin jiru kan iddoo namantilii jedhu jechuudha. Kanarratti hojjechuun qaba jedhee murteeffadhe. Yoo yaadatte intinaa maannoo artist eenyu muuziqaa tokko baasee ture. Waa'ee filannootiin nu haa ga'u waan jedhu. Keekii yaa badhaadha. Filmaataan nu haa ga'u anu beeka waan isa naaf ta'u kan jedhu. Muuziqaa sanarraan kan ka'e bakka ni nonnadhee muuziqaa Jimmaa akka qabsoo tokko baasuun qaba jedhee murteessee seenaa Salamoonittiin bilbile. Bilbila Leencoo Gammachuu naa kennite ittis naaf himte achi booda Leencoonis hojjetee naa kenne achi booda osoo jennu guyyaa waan sana hojjedheensi erga guyyaa jedhe Daawit Taaddasatu naa hojjete qindeessaa. Halkan sana Hacaaluun ajjeefame. Hacaaluun ajjeefamee gaafa halkan Hacaaluun ajjeefamu keessa? Guyyaa sana silaa Daawit Taaddasan hojjetee naa ergala. Hadhan si ergana jedhaa ture guyyaa sana. Achi booda nan dheeresse. Nuuf galeera nuufis dubbiin dabaa isaa wal sossoboota akka qabaa dhugaaf dhignee malee shiraaf mitee yoo bubbullee hanqin keenya baatii ka jettu sana itti dabalee xiqqishoo dheeressine muuziqaan bareedee akkasitti hojjetamee ba'e jechuudha booda. Guddaa galatoomi egaa jalqabaa muuziqaa kee keessaa seenaa Salamoon haa galatoomtu keessatti seenaa Salamoon weelluu yeroo maaster pilaanii yeroo diddaa uummata Oromoo keessatti weelluu adda addaa baasuudhaan nama baay'ee shoora guddaa taphataa turtedha jechuudha. Kanarra dabalatees fiilmiiwwan afaan Oromoo fa'aa hedduu hojjetaa turte. Haa ta'u sirba kanatti gaafan deebi'u akkuma ati jette yeroo hedduu sirbi qabsoo kuni riitimii Oromiyaa muraasa keessaan hojjetama keessatti Shawaa, Wallaggaa, Harargee, Arsiidhaanis ni hojjetama garuu Walloodhaanis ni hojjetama keessatti akka addaatti Wallaggaadhaa fi Shawaa riitimii Shawaadhaan sirboottan qabsoo kun baay'ee hojjetama. Haa ta'u garuu
akka jimmaatti sirboottan qabsoo hojjetamaa ture keessatti jaallataa lammii faayaalaa turanii keebee hundarraa faayaalaa turanii garuu baay'ee hin baane ture. Haa ta'u onnatanii hojjetaa turanii san booda anillee aartii keessan jiran ture sirboottan haala yeroo irratti hunda'an hojjechuudhaaf baay'ee yaalaan ture. Yeroon sirba qabsoo amma fakkeenya sirba harka nyaatettii sana kaafan hojjedhu sirboottan ilmaan abbaa gadaa deeggarsaa yeroo Abiy gara aangoo irratti ba'u hojjedhu sana jalqaba jimmaadhaan hin jalqabe geerarsa ture achi kee jimmatti hin seene jimmarraa ka'een shawaatti seene jechuudha. Namoonni hedduun geerarsa jalqabanii geerarsaan jalqabdee waan ati gara shawaatti deemuudhaaf jirtu natti fakkaata ture faanaan jedhaa turanii san booda immoo harka nyaatetti gaafan hojjechuudhaa jedhu riitimii shawaatiin hojjechuudhaafan walaloo feedaloo isaa sana barreesse. Osoon akka kanatti eegaa jiru ansin beekun ture abbaan giddii kun gadhiifame. Sirbi abbaa giddii kun gaafa gadhiifamu vaariyaal ta'ee OMN irrattis miidiyaawwan adda addaa irrattis baay'ee ba'aa ture. Afaan riitimii jimmaadhaan sirbi qabsoo yoo hojjetame fudhatama qabaadha kan jedhuun isatti hojjette argee kilippiin kan kee hojjetame sana argee anis riitimii shawaarraa gara riitimii jimmaatti deebisee baay'ee akka inni fudhatama argatu godhe jechuudha. Naafati immoo fakkeenya guddaadha siin jechuu barbaadeetanii. Yaa keessatti sirba abbaa giddii sana keessatti walaloonsaa yeedaloonsaa waan ajaa'ibaati namni irra deebi'ee osoo dhaggeeffateeti waan hedduudha kan inni achi keessa jiru an baay'een jaalladha. Sanarra darbee ergasiis erga Hacaaluun ajjeefamee booda haalli Oromiyaa keessa jiru baay'ee rakkisaa ture qabsoowwan adda addaa finiinfamaa ture. Artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee erga ajjeefamee ka'ee dhaabbileen siyaasaa namoonni siyaasaa hedduu mana hidhaatti guuramaa turan jechuudha. Sanaan wal qabatee yeeloo chaalenjii faa sana keessatti sirba haala yeroo irratti xiyyeeffatu hedduu hojjetaa turte jechuudha. Walumaa galatti singiloota meeqa hojjetteeti? Walumaa galatti albamaa wajjin moo? No, albama maleetti. Otoo albamatti. Albama malee 5. Singilii 5 hojjette haala yeroo irratti kan xiyyeeffatu jechuudha. 5 tokko isa jimmaati abbaa giddii isa jalqabaati. Itti aansee lubbuun abultuudha. Itti aansee ka'aalii birraati. Gaafa inni wareegame itti aansee shanquba kaa'uudha. Itti aansee ilillii birraadha. Ilillii birraa jechuudha. Ayyee guddaa galatoomii mee amma kallattumaan gara albama kan keessa haaraa Eynabee kan jedhutti haaseennu albamni kun akkamitti bu'uurri isaa akkamittiin hojjedha jettee sammuu kee amansiistee akka maaliif hojjechuudhaaf kaka'umsa maalii sii ta'e? Albama silaa singiliuma hojjechuudhaaf jalqaba bareedduu isa jedhu sana Harargee sana ijoollee kootiifiin hojjedhaanuma walaloos yedaloos ko hojjete muuziqaa sana ana amma sana hojjedhee lafa kaa'ee osoo jiru ilillii birraa dhufee ilillii birraa sila anaaf alii birraatu hojjeta. Osoo kana qajeelchinu osoo san qajeelchinu bakka kana na saaxilte osoo naan jedhu walaloo osoo jijjiirru osoo maal jennu dhumarratti hin beekta rakkoo istuudiyoos jiru kottu sagalee koo fuudhee osoo jedhu ture bakka hin taane inni darbee jennaan rabbi rahmataa godhuufi rabbi dhiisuuf ani itti fufuu qaba jedheetiin intiri jedhe. Booda kana isaa wajjin laman jettu yeroo mana hidhaa jirru muuziqaa tokko Jaal Mikaa'el Boorannaa barreesse. Mana hidhaa keessatti Oromiyaa ka jedhu kan Oromiyaa daawwannaa abbaan seenaa jiruun gibee gama ka jedhu. Innaa Jaal Mikaa'el Boorantuu na barreesse walaloo sanaa sadii ta'e muuziqaan osoo jennu muuziqaa Oromiyaa se jedhu albama kana keessa Oromiyaa se jedhu Jaal Mikaa'el Booranni kan na barreesse. Mana hidhaa biyyaa keessa osoo jirtu jechuudha. Burraayyuu keessa mana hidhaa keessa achiin gara albamaa deemuudhaaf muuziqaa tokkos eegallee ture nan dhiise marawwee jennaan waa'ee marawwee yaa marawwee seenaa bareedduu keessanillee barlaaduu nawwee ka jedhu. Eegallee dhiifne achi booda gaa erga as dhufe booda osoo jennu muuziqaanis heddummachaa deemee osoo daddabalamuu bakka albamuma guuttachuun qaba jedhee waan tokko qabnaan
بايزوي أكنا عمتا لما سدي الرجي سوم بيكوان أوتوماتيكي رنغو دي بكا بودا رتمو ألبمني كون أكميتي أمتا برك أكبودن دا فكينيا فيديو دان يو جتة تلفزيونين أدادا موسيقى كسان كيسا كفيلته أولباسي تي في رتي دبرسو دن دا أغرتي أوديو يوتي ورّي تلفزيوني تنفايا دمان ورّ راديو مالي كان جنان فيديو دان وجتشو كبجد إتن guutumaan guututti muuziqaa 13 yeroo jalqabaatiif jechuun ni danda'ama akkasitti hojjedhe jechuudha. Hayyee amma albama hojjechuu mitiiti yeroo ammaa kana keessatti singila tokko hojjechuun iyyuu baasii hangasii nama baastu quba qabna nu warri aartii keessa jirru amma albama hojjette kan albama akkuma jirutti. Albama kanatti ka'umsa godhatte yeroo Ali Birraa jiru sana ka'umsa godhatte mana hidhaa keessatti ammoos achi keessatti walaloo sii barreeffame sana walitti daddabaltee san booda albama gochuun qabaatte. Ati amma albama jalqabuun kan keetu waggaan guunne jechuudha akkas taanaan. Waggaan guunne. Yeroo mana hidhaa jiru bakka ka'ee galame jechuudha. Muuziqaa 2-3 ture yeroo sana. Osoo waggaan guutiin albama tokko sirba 13 qabu yeroo jalqabaatiif nama hojjete sin arge dhugaa dubbachuuf taane. Ayyee sirriidha waan tokko gaafa qabdee jettu hanga waan sana bakkaan geessutti nama cinqaa. Mee albamti isaa osoo gara kiliippiittuun seeniin duratti baasii hangamii sitti fudhate mee tilmaamumaan akka baasii guddaa ta'e nan beeka. Sababni isaa achi keessatti Birriin Studio jira. Muuziqaan laayivii akka kanatti waraabaman hedduu kan akka saaksifoonii, gitaarri waan adda addaa jira. Sagalee jalaa qabdoonni hedduun jiru. Osoo gara kiliippiittiin seeniin duratti iyyuu baasiin achi keessatti ba'u akka inni guddaa ta'e nan beeka. Mee tilmaamumaan hangam ga'ame? Ani kana yaaduu iyyuu hin barbaadu bar. Dhiigatoon lakaa. Yoo kana yaadde silumaa waan akkasii kanatti hin seentu. Ilaa aartiin Oromoo wareegama si kaffalchiisa. Qabsoodha kun baay'ee aartii guddisuun qabsoodha ofuma isaatiin. Yaa Jimma keessa yoo yaadatte muuziqaan jalqaba kan Jimmaa ka bahe kan vaayiraalii ka bahe burtukaanii miti adda ture yoo yaadatte. Yeroo sana cidhaa Abdullaakim Ilmoosaa kennee jennaan Jimmatti mana cidhaa sanatti sooressi guddaan Jimma keessa ka ture yeroo sana isa. Tokko enetiree sadiifaa qaba safara keenya. Innaa cidha isaa irratti isiin argamti jennaan Jimma keessaa namni hafe hin jiru cidha sana irratti. Isiuma laaluudhaaf jechuudha. Bakka eegumsi naannoo sanatti godhamaa ture eegumsa addaati bakka safara keenya keessatti. Hagas hawaasa sana maaliif hawaasni akkana isii jaallatu waan aadaa isaa waan okkate waan eenyummaa isaa fiddee calanqisteef. Gartee muuziqaan hawaasa tokko keessatti meeshaa ittiin aadaa uummata sanaa eenyummaa uummata sanaa waan salphaas itti fakkaata malee ijoolleen kan gootu wanti tiktookii irra gootu wanti maalirra gootu hundinuu dhuguu walitti qabamee jedhu aartiin guddina afaaniiti. Guddina aadaati, guddina sabaati. Innaa as keessatti immoo qabsoodha. Qabsoo ati gootu immoo keessattuu aartii Oromoo uummanni ganaadha. YouTube irra galee ilaaluun beeku. Albamiillee uummanni iddoo daawwachuun beeku singiliyoo ta'e malee. Albama Oromoo ka bahe hunda ilaali. Ka hawaasa biraa ilaali. Amma guddaan Andu'aalam Hengadda gaafa albama isaa eebbisiisu miidiyaa achirra hirmaate ilaaliiti. Viiwii muuziqaa sanarratti immoo albamni hagam mul'ate. Uummanni hangam YouTube galee ilaale ka jedhu yoo argite waa tokko hin jiru. Albama aadaa albama ilaaluu hin qabnu akka sabaatti jechuudha. Albamoota mootii jennaan mucaa tokko jira ammas. Mootii Roobalee. Yaa albama isaa yoo argite waa tokko wanti mul'ate hin jiru. Innaa namni maal baree singilii uuma bareela. Hin dadhaban taate yaa namni keenya. Warra Habashaa yoo argite garuu albama gadhiisan jennaan baala'u. Muuziqaan 13 miiliyoonaan daawwatama. Nu bira kun hin jiru. Innaa aartiin Oromoo wareegama si kaffalchiisa. Jaalaluma saba keenyaaf qabnu
kara mul'isuun hanga dandeenyu waan qabdu hunda baaftee hojjetta malee hisaaba keessa yoo seente jalqabumaa waan hawwaxxus miti yoo karaa sanaan deemame waan baaste deebiftee immoo hisaaba hojjennaan qoxaariin hin deemti. Walumaa galatti Kedeetuma bilchaatu. Walumaa galatti wanti aartiidhaaf hojjetamu hangamu haa ta'u al tokko aarsaa kaffaluu barbaada. Aartiin Oromoo aarsaa kaffaluu barbaada waan ta'eef qarshiin itti baase kana ofii kootiifuu tilmaamuu hin fedhu. Hangamu yoo ta'e jedhee waan uummanni Oromoon irraa eegu tokko ga'een aartii Oromoo keessatti baachuudhaa qabu tokko baachuun qaba kan jedhudha. Ergaa ajaa'ibaati. Namoonni hedduu nama fakkeenya albamoota gaafa hojjetanidhaan baasii isaa meeqa akkatti baasan baasii isaa sanarra akkatti baasan sana irra eeggatanii kaa'anii wantan itti baase kun immoo yoon gurguradhe hangamitti na baasa jedhanii tilmaama keessa galaniiti kan jarri isaan baasii sana ifa godhanu. Ati garuu baasii sana an uummata Oromoodhaaf an hojjedha waan ta'eef baasii hanga kanan itti baase jedhee wantan dubbadhu tokko hin jiru jettee kilipiidhaan dhufte kilipii sirba 13 irratti kilipii hojjechuun waan ajaa'ibaati. Wanta akka abashoonnumti warra amma aartii keessatti sadarkaa olaanaa qabanuyyuu kana ittiin seenne jechuudha. Keessattuu kilipiin itti hojjetame direct godhamee itti yaadameeti kan inni hojjetame. Kilipiin itti hojjette narraa habuu stuudiyoo keessa dhaabbatteeti miti kanatti hojjette jechuudha. Amma fakkeenya fudhannee guutuu barraa sirboottan isaa irratti kilipii hojjetee jira. Kilipiin itti hojjetee direct godhee seeraan hojjetame sirboottan muraasa kam stuudiyoodhuma keessatti imeejii adda addaatti fayyadamanii kilipii godhanii hojjetaniiru. Ankee garuu direct godhamee akkuma singiliin tokko itti hojjetamutti hojjetame jechuudha. Kunis aarsaa guddaa akka nama kaffalchiisu nan beeka. Egaa daawwattoota keenya turtii weellisaa Abbaa Giddii wajjiniin godhaa jirrutti akka bashannanaa jirtan abdii guddaa qabna. Ammas turtiin keenya akkuma tufetti jira. Abbaa Giddii albama kee keessaa jireenya dhuunfaa keetiin kan wal qabatu sirba isa kamiime sirba sana yoo nuu jette daawwattoota keenyaaf. Almost waan anaan wal qabatu isheedhuma wajjiniin hojjedhe. By the way, ulfa baatisi sagalii taateeti kan misiroo taate hojjette kiiloo 10 meeqa veeloo uffatte. Na muuziqaa iddoo jabduudha beektaa. Na muuziqaa cidhaa sana isiitu hojjete tokko ka cidhaati. Lama ammas muuziqaa beebii shaaworii bilaash taatee nuftu. Bilaash ka jettu sana muuziqaa beebii shaaworiiti. Kabiraa muuziqaa roomaantikiiti gaa roomaantikii kana jaallannami yeroo tokko maaltu uumame seete gaafa inni keenyaa mana kana keessatti kaameraa maaniituyyuu filimoon jennaa jira bulloo bane aboo bulloo eessa bakka meeqatti ittiin caffarraa miti ittiin shubbisna guyyaa nikaa keenyaa bulloo nutti bantaa jennee kabiraa caljileetinaan muuziqaa gumbanu kan tinaan dhufe nan jaalladhamu muuziqaa sana kan Michael Bolton. Achiin isiidhaa wajjin taphachaa saniin viidiyoo raabne gadhiifne. Viidiyoo sanatu balaa fidde egaa. Miidiyaa sooshaal miidiyaa kanarratti. Akkas taanaan jennee amma immoo ayina beekti finne egaa. Almost viidiyoo kanallee oggoo hojjennu muuziqaa Michael Boltoniin gallee ilaalaa saniin wal madaalchisaa hojjenne baay'ee muuziqaa kana. Sadarkaa kanatti ilaala muuziqaa ayina beeka ka jedhu sana akka malee muuziqaa jaalalaati roomaantikiidha. Sanii kabiraa kan isiin irratti hirmaatte biftuun sun sussuqee ka jimmaa sana jara kana afran. Kabiraa shanaffaan immoo ijoollee kootiin jedhee waanuma anaa wajjin kan wal qabatan jara kana. Artistii gaafa taatu ciinni kan kee cidha sabaati, taaziyaan kan kee taaziyaa sabaa ta'a, gammachuun kee gammachuu sabaati, gaddi keetis gadda sabaa ta'a. Sigalee maaliifi gaafa ati gammaddee waan tokko gootu sabni waan tokko sirraa bu'aa argachuu qaba. Sabni si eega. Amma artistoota keenya yoo argite cidha gurguddaa muuziqaa qabsoodhaan gaggeessanii fixan. Baay'ee ijoollee hedduun na gaddisiisa. Amata 3-4 darbe kana keessatti ijoolleen bulloodhaan heerumte kan lakkaa'amee dhumuu miti. Kun sirrii miti. Saba bal'aa kana saba guddaa kana muuziqaa cidhaa dhabeetii bulloodhaan yookiin immoo muuziqaa qabsoodhaan heerumsiisaa fi fuudhaa bahe.
artistoonni keenya illee kanatti yaaduu qabu gaafa albama baasanu hawaasa ilaaluu qabu hawaasa dhaggeeffachuu qabu yookiin fedhii hawaasaa hawaasa keessatti waan jiru sana calanqisuu qabdi akka waan aadaan walaloon jalaa dhume akka waan aadaan jalaa dhume hin tuqamne hin hojjetamne bakka bakka xammi muuziqaan cidhaan keenya aadaa jimmaati garuu yadaloosaa maccatti geessine. Sirboottan hedduu haadha manaa keetii wajjiniin kanatti kiliippii irratti hojjette akkuma nuuf dabarsite sirboottan kanaan dura siingilii keessatti illee haadha manaa keetii wajjiniin kan Alii Birraa sana jechuudha irratti hojjette amma ati nama hojii qabu faarmaasistiidha biyya hambaa keessa jirta jireenyi ati ofii keetii ooffattu iyyuu jireenya of danda'anii ofiin of jiraachisanudha. Asirratti haati manaa kan kee ulfa ji'a sagaliitiin sirba kana kiliippii isaas wajjiniin hojjette sirba cidhaatiisi nama jabaa tokko faana haati manaa tokko dubartiin tokko jiraachuu mammaakuma Oromootu jedha waan ta'eef hojii kan koo kanaaf haati manaa kan kooti ga'ee guddaa naaf baatteetti jettee kan yaaddoo yoo ta'e waa'ee siitii fi jaalala siidhaaf qabdus kallattiidhuma kana akka ibsatu barbaanneeti. Yaa humnuma naa taate erga siin dhufte almost amata tokko albamni kun galamuunsaa akkuma siin jedhe anaaf isiin illee walitti dhufuun keenya kun amatuma kana keessatti kan hunda walumaan hojjennee na gargaaraa turte yaadaanis maaliinis halkanii guyyaa almost baatii lamaaf wayi nutti fudhate viidiyoo waraabbiidha. Viidiyoo cal jennee bakka bakkatti waraabne nuti muuziqaa viidiyoo waraabnu bakka lookeeshinii filannee lokeeshinii bakka tokko gudeemtu immoo hayyama barbaada hayyama mootummaa barbaada bakka sanatti viidiyoo rikoord gochuudhaaf hayyama sana fudhannee sanii fiigaa kana hunda olii gadi fiineeti kan hojjenne almost ji'a lamaaf wayi nutti fudhate kan fudhatte viidiyoo waraabbii kanaati. Maaliif harargee goojettu harargee kan yoo argite tippikaal harargaata hararuma fakkaata bakki sun malee namni kun Emiraat keessa namni jedhu hin jiru. Twistii yoo argite biyyatti fakkaata old city filanne. Yaa achi keessatti amma kiliippii kee keessatti sirbi baalee jira. Gaafa sirba baalee hojjettu Dubaayumaan keessa teessee bakka baalee fakkaatu bakka dirree Sheek Huseen fakkaatu wayiiti kanatti nutti agarsiiste sirba Jimmaa keessatti masaraa Abbaa Jifaar kan fakkaatu jira. Dubaayumaan keessa teessee lookeeshiniidhuma kana filatanii hojjechuun waan guddaadha waan ta'eef mee humna siif taate haati manaa keetii amma erga sirbi kun immoo albamni isaa gadhiifamee ka'ee haati manaa kan keetii gidduu kana keessadha kan isiin ilmoo bareedaa tokko ilma dhiiraa tokko siif kennite gammachuuf kamii sitti dhaga'ame mee? Gammachuun tiyya iddoo akka malee daangaan qabu gammachuu guddaa keessan jira keessattuu ilma dhiiraan qabnu mana keessa beektaa maazariin keenya dhiira lama deesseeti rabbi rahmataa godhuuf shamarran lama deessee darbite nuti warri gurguddaa dhiira lama turre hangaftii kan koo rabbi rahmataa godhu innis darbeera innis durba tokko dahee deeme anis durba lama qaba ture obboleettiin kiyya durba lama qabdi achi booda dhiirri kan jedhame hin jiru qe'ee keenya keessa amma dhiira argadheen. Maashaallah abbaa carraa taate jechuudha milkii irratti milkii argatte. Milkii irratti bakka milkiidha abbaan carraa ta'e alhamdulillah rabbi raaji baay'ee waan wanta akkasii kenna rabbiiti. Mee jaalalaadha manaa keetiif qabdu sooshaal miidiyaa adda addaa irratti agarsiisaa turte mee amma karaa Forex Entertainmentiin jaalala siidhaaf qabdu mee ibsiif. Jaalala an isiidhaaf qabu kan afaaniin dubbatamu osoo hin ta'in gochaan illee agarsiisee fixuu hin danda'u. Jaalalaaf kabaja guddaan qabaa fi nama maateriyaalistii miti isin kan si dhibu. Maateriyaalistii miti waan xiqimii kana waan bilicicii kana nama gowwoomus miti. Nama san keessa darbitees miti waan akkasii iddoo isiin danqu kan na ajaa'ibsiisu keessaa waan takka waan kanaan yoo itti deemte hin argattu si bakka kanatti hin argattu bakka waan maateriyaalistii waan akkasiinna kana kan isiirraan jaalladha iddoon kabajaa egaa maalan siin jedha.
Egaa jaalaltee jechaani miti kan ibsamtu gochaani waan ta'eef sababni isaa jalqabaa kaasee hanga xumuraatti asii hojii dhuunfaa keetii yoo hojjettu kilippii kana albama kana guutuu akka hojjettuu fi baay'ee humna guddaa siif goote waan ta'eef kana nuti nu warra sitti dhiyaatu yookaan isiittis dhiyaatu osoo hin taane hawaasni social media fayyadaman hundi isaaniitu ragaadha waan ta'eef nuti gamanumaan ulfaadhu artistii keenya cinaa dhaabbattee waan inni barbaadu hunda isaa guutuudhumaafu yoo waan tokko sin gargaarre namni tokko yaadumaan waan ati hojjettu sana irratti si gargaaruun waan guddaadha yaada qofa osoo hin taane siin immoo dandeettii qabdu hundaan hoyyuu si bira dhaabbatteetti waan ta'eef kabaja guddaatu siif dhaaf malaa ilmoo argattan kan ammoo rabbii ilmoo barakaa siniif haa godhu siniin jenna gara dhumaatti sirbaa isiidhaaf hojjette sana mime sagaleedhaan nabi ya ashita ganna ya hundi kachali nabi jalala badatu wale lalsitu kodana aftati dagali sin tabini jarra esattu yomile nafjirta fangbona yobate galtulle similkin ko arabarna baran chida kefa anti illen إجاتو يا قبسو مكالبي أونغا أونكا ومرانو نجرتو تنافسي كتاتو أونغا أونكا ومرانو نجرتو تنافسي كتاتو ganna ya hunde kachale ay nabi jalala badato wale lalsitu kodana naftate dagale sin abini jarra esatto yomile nafjirta fanbona yobate galtulle similkin ko harra barana barana jituten fantile similkin ko harra barana barana jida ke fantile Wow, guddaa galatoomii mee albama kee kana slow dha kuni walaloo fi edaloo namoota meeqatti hirmaatame mee kana adda nu baasi nama idduudha amma walaloo kana dursa anumarraa egaltaa Harargee sana itti aanee Mikael Boran jaal Mikael Boran Oromiyaa itti aanee Gammachiis Abarraa Burtukaana koo itti aanee harka hedduu kan hojjete almost percentage 80 akka ta'u artist Tajuddin Ahmed Beynabee kana walalos yedalos isumat hojjete garuu walaloo irratti booda irratti girmaatu sirreesse yaa girmaa umatti qabame wallollee girmaadha yedaloon Tajuddintu egale muuziqoota 8-9 kana keessaa Arsii fi Baalee guutumaan guutuutti ka hojjete Tajuudha Aynabeedha walloodha kabira twist Tajuddintu hojjete yedalos walalos muuziqoota isaa Jimmaa immoo ka biftuun sun
ashamkaa fi muuziqaa cidhaa walaloo kanaa hojjete miliyoonii artisti miliyoon 5 gibee keessaa miliyoon tigistuudha. Yadaloo saammoo yadaloo fi qindeessaa ka qindeessee artist Amaan Iluudha. Amaan Iluudha qindeessaan Amaan Iluudha ka Jimmaa sana biiftuun sun ashamkaa fi ka cidhaa Amaan Iluudha. Warra kaan immoo Taajuddin waliin immoo Abbuun ni jira maaster godheera muuziqaa 8 waan akkasii kaan Daawit Taaddasadha ashamkaa jara kan namoota hedduutti hirmaatanii albama tokko keessatti yeroo gabaabaa keessatti albamni kun akka inni hojjetamuuf hirmaannaa namoota hedduuti kan inni of keessaa qabu guddaa galatoomi amma Dubaay keessatti konsertii guddaa tokko Einabee qopheessaa jirta quba qabna mee waan sana yoomi weellistoota akkamitti irratti argama bakki isaa eessamee waan kana mee bal'inaan nuuf ibsi. Ebba albama kanaaf wal qabsiisee asumatti konsertii qopheessaa jirra Ajmaan keessatti Aljawaar galma Aljawaar keessatti guyyaan isaa gaafa 27ti je kana keessa gaafa 27ti ijoolleen illee guyyaa sana irrifannaaf bahu guyyaan sun guyyaa irreechaati galgala sana immoo ebba albama Abbaa Giddii Einabeeti artistoota iddoo waamnee jirra dhufaa jiru jimmata irraa kaasee torban borii ni seenu as Dubaay jechuudha simmara ruufaa Leencoo Guddinaa fa'aa dhufa Leencoo Guddinaa artist Leencoo Guddinaa ni dhufa እና konsertii guddaadha Einabee keenyas guyyaa sana eebbisiifnaa ijoolleen keenya ijoollee Emiraat jiranuu nurraa nafinaa gamanumaan waamicha gooneerra jechuudha beeksisa adda addaas ni hojjetnaa beeksisa jalqaba afaan koo keessaa kabee kunoo miidiyaa asirratti sibiratti kana jennaan atis no wajjin sinis no wajjin jiraadhaa share like comment gochuudhaan abshir akka milkooftu abdii guddaa qabna dubbii keenya irratti daawwattoonni Forex Entertainment albama tokko sirba 13 albamii guutuu kana kiliippiidhaan hojjechuun nama akkaan cimaa ta'e weellisaa cimaa qofa osoo hin taane nama akkaan cimaa ta'etu waan kana hojjeta waan ta'eef dadhabbii guddaatti dadhabeera dadhabbii qofa osoo hin taane dadhabbiin qarshii osoo hin taane dadhabbii yeroo jira dadhabbiin haala jireenyaa dadhabbiin biyya namaa keessa jiraachuu hedduutu jira waan ta'eef guyyaan 27 guyyaa irreechaati akkuma abbaan giddii jedhe guyyaa irreechaa sana irreecha keessan irreeffattanii sana booda galma amma abbaan giddii isinitti himetti konsertii ajaa'ibaa weellistoota Oromoo reef lafaa ol dhufaa jiran hedduutu irratti argamu waan ta'eef maqaa Forex Entertainmentiin konsertii abbaa giddii irraa akka hin hafne isiniin jenna nu birattis gaafa 27 guyyaa irreechaati waan ta'eef warri Kaayiroo keessa jirtan gamanumaan beeksisa kanaas irrattis hojjechuu walumaa qabsiisne hojjenna addatti sagantaa keenya osoo hin xumuriniin duratti namoota galateeffachuu qabdu mee yaa namoota galateeffachuu qabu albama kanaan wal qabsiisee inni jalqabaa albamicha kan akkanaan tiradhee fixuu kan dugda lafee dugdaa kan naatee artist Taajuddin Ahmed hedduu naaf galatuma waan takka waa'ee maallaqaa waa'ee maalis miti bakka exhaust ta'e gaafan bilbilu yoo maal ta'e bilbila ni kaasa baay'ee namoonni keenya yoo argite hin beektaame bakka bilbila sirraan kaasanu Taajuu bira kun hin jiru Taajuddin bira hin kaasaa maammee har'a akkana si yoo siin jedhe har'a akkana bor kana nan godhe yoo jedhe hin godhe waan sana yoo dadhabe immoo akkasii irra jira na obsi guyyaa kana siin jedha na akka malee namni ani galateeffachuu fedhu ni jalqaba artist Taajuddin Ahmed lammaffaa immoo ufee achirratti qimamii kan itti naaguute artist miliyoon tigistu innis albama tiyya akka malee na bareeche qindeessaa Amaan Iluu Abboos Girmaa keessattuu Girmaa walaloo muuziqaa tiyya walloo sana fa'aa argiteettami walloo Girmaatu na hojjete kan na bareeche Girmaadha Einabee kanas ka barreesse Girmaadha
እና iddoo galanaaf galatamu Daawit Taaddasan illee qooda guddaa qaba qindeessaan innis ilillii birraa isa jalqabaan gadhiise albamuma kana keessa sila 14 ture yeroo foundationii Ali Birraa sana owwa sanaan ka Ali Birraa sana gadi baaseetiin hojjennee gadhiifne siisan na akkasi isas kan hojjete isa Burtukaana Koska hojjete isa Tole guddaa galatoome wanti dhaammachuu barbaaddu akka sagantaa keenya sun xumuriin duratti wanti dhaammachuu barbaaddu wanta jechuu barbaaddu jira. Yaa wanta naan dhaammachuu barbaadu namoonni keenya YouTube galanii ilaaluu qabu waan ofii jajjabeeffachuu qabu hundumaa kiyya qofa osoo hin ta'in artistii Oromoo ka jedhame hunda gaafa albama baasanu bira dhaabbachuun waan sana share gochuun galanii YouTube irraa ilaaluun aadaa kana barachuu qabu. TikTok umarra gaafa waan nuti beeksisaaf gadhiifne waan xixiqqaa muramee gadhiifame qofa ilaalanii salaam alaikum. Achi booda gara YouTube hin deeman. Yeroo bashannananu muuziqaa ofiitiin bashannananu. Tawwara biraas kalaalaa jiru namuma keenya of course nuti bareechinee miidhagsinee yoo mi'eessinee finne nu malaalama. Immoo gaafa albama guutuu gaafa gadhiiftu muuziqaan tokko tokkorra tokkorra ta'eeti iddoon daawwatamu singilii yoo ta'e garuu muuziqaa tokko qofaannaa vaayiraalii bahuu danda'a carraa qaba. Albamni garuu yeroo iddoo vaayiraalii hin ta'u akkuma beektu keessattuu Oromoo xiqqoonti ni qaba. Kana uummanni keenyas aadaa isaa fooyyeffachuu qaba. Artistoota ofii jajjabeessuun artistoota ofii bira dhaabbachuun dirqama jechuudha. Hayyee yeroo aartii keessa hojjettus ta'ee akka jireenya dhuunfaatti namoonni ilmi namaa namni mudannoo dhabe hin jiru. Addatti mudannoon irraanfanne wayii yoo qabaatte daawwattoota keenyaaf nu ga'ime. Yaa addatti egaa wanti ani yaadadhu kan na gammachiisu mudannoo xiqqoo na gammachiisen siin qooda. San keessaa maa'inni walloo ugu waraabne jennu maammoya waan xiqqoo nurraa hafee jennaan bakkattii sana barbaanna immoo bakka korfaa kan dildila tokko jira bakki sun bakka naannoo Amaaraa san fakkaata. Karaa naannoo sana gudeemtu gara walloo gudeemtu dildila tokko shalaqoon tokko hin jiru. Bakkattii sana barbaannee korfaa kan deemne warri kaameraa jarri makiinaa biraatiin dhufaa jiru aan dursee deeme. Jarri natti turraan cal jedhee magaala keessa gale. Galee jennaan waanuma Harar jiru natti fakkaate. Ugu yaadadhu muuziqaan ka Harargee kanaa viidiyoon hojjetamne. Achumaan suuqii tokko galee naannoo kana yoo viidiyoo waraabee namni na gaafatu jira jennaan namni siin gaafatu naan jedhe. Achi booda immoo gara dudubbeetti deemu immoo akka muuziyeemii wayi maal isaa hin beeku kaameraa jira waan itti bu'uu hin dandeessu garuu hin daawwatama. Qeedha bakka qe'ee ona qe'een sun qulqullinni sin eegamaa security qabaa maal qabaa mana jireenya durii aadaa jaraati beektaa. Harargee uma fakkaata bakka achumaan isa walloo sana dhiifne huccuun shaanxaa guutee deema la makiinaa guutee deema makiinaa keessa arsii barbaannaan arsii huccuu jijjiiruu qofa. Harargee gaafuma sana fixannee galleen siin jedha. Tokkoof baatee tokko hojjetattee galtee jechuudha. Afbaanee Harargee hojjennee galle. Egaa daawwattoota keenya turtii abbaa giddiitii wajjiniin goone irratti waan hedduu akka irraa baratanis abdii guddaa qabna. Sagantaan kan keenya har'aa kana fakkaata ture. Weellisaa Maammed Zubeer weellisaa abbaa giddii waamicha keenya kabajee asitti nu wajjiniin turtii gochuu keetiif guddaa galatoome. Galatooma isinis na kabajtanii sa'a kana yeroo keessan gubdanii yeroo naa kennitanii sagantaa kanarratti naaf yeroo keessaniif hedduu naa galatooma. Hayyee guddaa galatoomii egaan daawwattoota Forex Entertainment sagantaan har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.